نقبته بيتوبس قبته مكا أورمو قبته خلته زمن أورمو مكا سرون كان بدلين دبوت أورمو بيجان مكا أورمو فودني كفني مكا كي لما كندي بنتي مكا أورمو كأبسو أرسا ميكان أورمو فايدان كب أورمو بوان كب دبجا وسن أرسا كيرو ميكاتا ميكي أمتا كي كديرنا بوسير أمك على سجرن نمني أورمو ده جران هوغا أغواني سنبليسا إساني لامنا إساني درينا إساني آني إساني جنكارو منجي we are embarrassed on their behalf خنافي بمانا همنا قويا من دركم وبني أجاي جاني فرا مرة إنده تورا مرة لده تر أما كاروندي سندي الله سوارني خنا بودا مكا كينيان دلدل وكندن جيسان ماليكي we deserve better Oromo deserves better they are unfit Ethiopia bi Oromo honda they are unfit ready gaum sen kamani abat billahi intaan gadde majiran aka hiddan fa namni baro gango kabate mutannon kamu namo gango kabate dongoro jere yero wo ya de hundari gadde ma de ma abata gada hanga bolla taku be gango sei sare bude khale to ni bujju kha warra kal sorati milane rakon jolla mongor jirtu haman jilba qabsola qaban jilba keesattu maka adamilumma oromo jaw jilbi san qaban buka keessa jira one of the most damaging thing namni qabso keessure kaasaga fede timantale farse kaisan salmisani ari amale nama tokko mena ayma makaan ta'u warra nu biraa gale hogganata jabrisummaa oromoo kaisan jalan martifate isaanii gore mul'olaa ture amma bar salphisaniiti kararra gataa jira jechuudha ati kana min beeyne ka dagarii fi jaajaa fi daaroo billikaaf daaroo abboonumatti madaa'e ka achitti amma rakkataa jiru jedhe gaafa galle proposala dhiyeessinee turre kana fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilbilinaa amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jibba hama keessaa qaban gargaaruu qofaa miti ka gaafin biraa shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiimee caakkatti isa galche san furrees mana deeffanna san ijoollee keenya ta bosona jirtu ijoollee keenya qofa osoo ta'e ijoollee amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan I know these people nin beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya ijoollee amma waboo jaamaniis ijoollee faannoo jaamaniis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jaanii oromotti ooman kanaa miti ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf samboona dirree siyaasaa dhiphatee namni jiinuu dadhabee dhiifatee bosona gale shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosona isa galchisan furree qeetti deebinaa jechuudha siyaasan biyyattii dirree irratti akka furamtu siyaasan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'u baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya there is no way around it aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bidame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama gootu beektaa onnee hin jirre nama akkamiiti gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture
galgala waggaa jimaan jalaa dhumte na ergan shubbutii kan kennan shubbutii waggaa qabate dukkana sana keessa onneen biyya wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu gaafa isiin na bira jirre manaa kan ba'uu waliin sodaadha gaafa tokko son akkasitti deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee nagarree dhadhee aanaa fi qawwee intalaa sallama caasee jechuudha dhagaa warri aangoo warra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'udha qaba qawween hanga feetee jiraatte ummata oliiti jaarraan baagadaa dur maal jedhu ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haayile Sillaasee kana daaraa godhaa jira qeerroon kanuma gootee bar tokko taatee tutti fincaattee wayyaanee daaraa goote waan biraa siiti har'as taanan madaalli kamiinuu sirni wayyaanee jara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba seekuritii cimaa qaba diinagdee cimaa qaba siyaasa cimaa qaba jarri kun seekuritii qaban diinagdeen qaban paartiin qaban nu oromootu asiin isaan ga'e nuti sureerra isaan kaa'e nus siree isaan jala qabaa ture jechuudha yoo sirraa ulaata waan biraan oolu jaluma qabuu dhiillee irraa gadhiifna wanti biraan dhufu jechuudha dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufu beekumsa qabna oromoon beekumsa qaba ummata sirnaan bulu ummata aadaan bulu ummata dimokiraasiin bulu oromiyaas tahaqa ummatoota isii keessa jiru eegu oromoo qofa sondee isaa sabummoota isii keessa jiru Itoophiyaas ummanni bara abdii akka muduraa qabaachaa ture 2018 it was not just about Oromos sabaaf sablamni nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture amma booda ummanni cunqurfame kuni ummanni Oromoo kun akka keenyatti laalaa cunqursaa beeka kana booda miidhaan nurraa dhumtii jedhaniitu abdii nuleessaa ture jechuudha abdii san nyaatte ijoollee ture kabiraaniisi ummanni murni isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabanti araaraan nagaa nuuf nagarii yaadaa ture jechuudha mismanagement of the transition kana koo kana hunda nutti uume kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabnaa jaaruus ni dandeenyaa jechuudha kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardhiiroo mootummaan kun gama lamaan nu jeeqaa jirti gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana gama biraatiin maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbamna jechuudha Oromoo foobiyaan hangaan duraa jirarratti dachaa meeqan guddattee jirti maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffii bite hammeen isaanii jibba bite diigaa stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu jaaruu barbaadna waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ta'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille dhaggeeffadhaa nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas nuyi Amaara jibbineen fincille Tigree jibbineen fincille Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra gahu ifirraa cabsuudhaaf har'ammoo dirqamni Oromoo akeekni Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine nu qofaa miti nama biraallee hin miine jaaruma har'a Itoophiyaan kalee nu miidhaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha